Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaariin ummata Oromoo baga jiraattan. An haa jiraatu banni walirraa banneetiniin turre deebi'eetiniin jira isiniin jedhee maaltu si deebisee yoo jettaniitiniin jettanii xiqqoo yaada wayii qaba. Obboleettiin teenna furmaatee hibeeytanii ummanni Yaman Oromoo Yaman keessa jirtan. Hibeeytanii obboleettii teenna baay'ee rakkoo keessa turte durallee waan beenu waan waliin beenu ammallee kinoo mul'atteetiniin jirte ammallee rakkuma isaan keessatti deebisaniitiniin rakkoo isaan keessa jirti. Wanti Oromoo Yaman keessa jiraniif dhaamuu barbaadu micattii tana yeroo baay'ee roorrisamarra turte irratti roorrifamaatiniin turanii. Isii bichaa miti nama hedduutu roorrifamaatiniin ture. Nama hedduu dubbachuullee dadhabnu haalis nu mijatu dadhabu waa hedduu laalataniin jira waan Yaman keessa jiru jechuudha. Waa walumaan laalataniin jiru keessahuu dubartii keessattuu furmaate waggaa an beeku ani waggaa caaluun oolu wanta kana argeetiniin jedhe jechuudha. Waggaa gahuun oolu roorroon rumata deemti har'ammootu iyyuu ji'a muraasa booda baddeetiniin turteeyyuu dura galuudhaaf gara biyyaa deemuudhaaf fuula gara galfataniitiniin turanii heddumaan isillee karaarraa maayisanii innaa kana waan ta'eef Oromoo Yaman keessa jirtan piliis furmaateef birmadhaatii achi keessaa baasa'a mul'atteetiniin jirte waan ta'eef viidiyoo isaanii isii gadhiisaniitiniin jiranii yoo duraa eessa baddee jenneetiniin odeeffachuu turre akkuma baatanii argamne jedhaniitiniin dubbachaataniin turanii amma mootuyyuu mujrimootuma dura isii rakkisaataniin turan harkatti deebiteetiniin isaan harka jirti. Of wallaalchisaniitiniin callisteetumaan teettee samii ilaalaa jirti baay'ee garaana nyaattee jechuudha. Obboleeyyan kiyya wallaahi ani obboleeyyan dubartiillee akka ofii hin qaba. Namni haadha qabu namni obboleeyyan qabu nama akkanaan godhu jechuudha. Kana waan ta'eef piliis obboleettii teena furmaatee dhaqqabaatii rakkoo san keessaa baasatii akka gara biyyaa galtu godhaa. Oromoo Yaman keessa jirtan piliis walitti calliftanii walirratti hin laalinaa. Waan dandeettanii wal bira dhaabbadhaatii rakkoo keessaa wal baasaa isin jedhe dura Yuusufaa ture samoona wayyaaniitiniin jiraniyyuu amma haga micattii qabaniitiniin jedhanii jarri wayyaaniitiniin jiranii amma rakkoo cimtuu keessa ka jirtu furmaateedha. Furmaatee miidiyaa irrallee dhabamteetiniin turtee balleessaniitiniin bakka faana balleessaniitiniin amma as baasaniitiniin jiranii piliis Oromoo Yaman keessa jirtan dirmadhaatii micootana rakkoo keessaa baasaa intala Oromooti. Kana isiniin jechuu barbaada wallaahi kanaaf dhufee ummata akkaatti isin nama walitti roorrisu kuni afaanuma tokko yoo achi ilaallu afaanuma tokko haasayanii garuu roorroon isaa walirratti oofan baay'ee tokko garaa nama nyaata. Wallaahi waan gurraafis dhagahuufis hin tolle walirratti oofataniin jiranii. Ani wallaahi miidiyaa kanarrallee duraanu baay'ee hagas maraa miti. Mooyixaa isaa hin qabu. Silumaa irraa badee zabanaa sa'anaa kanaa jechuudha. Kana waan ta'eef obboleettii teena furmaatee dhaqqabaa rakkoo kan keessaa baasaa isiniin jechuu barbaada. Bakkuma jirru waliif dirmanneetiniin bakkuma jirru sagalee waliif taaneetiniin wal dhaqqabuu qabnaa jechuudha. Sagalee waliif taane sheer godhaatii wal biraan gayaa isiniin jechuu barbaada. Akka rakkoo san keessaa isii baaftaniitiniin jettan barbaada. Namoota hedduutu jira ammallee bahar fa'aat ture balloo fa'aat ture jarris rakkoo keessa jira. Isii dhaqqabuu hin danda'an. Warra irraa haftan Oromoon Yaman keessa jirtan piliis dirmadhaatii micootana rakkoo san keessaa baasaa rabbiin inshaallah jiini ramadaanallee dhufeetiniin jira inshaallah isaan harkatti fashaleessa. Baatiin ramadaana dhufaatiniin jirti isiin ima baatii turti malee
turro malee inuma urraa jette jedhan. Mixiidha ajji akkas jedhe isaa fakkaate dagadheetiin hin jirallee pilis. Kana waan ta'eef wal dhaqqabaa isiniin jechuu barbaade. Biyya ormaa keessa jirtanii wal bira dhaabbadhaa, rakkoo walirraa qoladhaa, bal'oo waliitiif gammadaa isiniin jechuu barbaada. Pilis furmaatee dhaqqabaa isiniin jedha. Rabbiin rakkoo san keessaa isii haa baasu. Nama biyya ofiitti galeetiin gammachuun biyya ofii keessa jiraatu isii haa godhu. Tanuma du'aa'ii goonaaf nutis biyya ormaa keessa jirra. Kanuma du'aa'ii godhaafi ani akka obboleettii takkaatitti isin warri biyya san keessa jirtan, biyya san keessa jirtan dhaqqabaa wal dhaqqabaati. Please rakkoo isii bira furmaata godhaafi isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.